Bisila kabaju kabajama haqa miti yofiya duute injannu amma wanta kalle guyyaa takka barnattiin maal taatee jina kajal qabarra dhageessan kun abbaa qananiiti akkasuma obboleettii isii obboleessa isii mee firoottan isii maal jedhan arra awwaalcha isii irratti kan dubbatamedha. Poolisiin Finfinnee hoo ibsinni baasee maal jedha du'ata isaatiin boqachuu qarnee addunyaatti wal qabatee waan haga ammaatitti jiru anabdu abbuu moobaala biraayiba gara deebiidhaan gara chaanaala kiyyaarftan isin jira duuti mucoo tanaa akkuma dhagahameen falmisiisaa shakkisiisaa guddaa taheeti haga ammaatitti miidiyaa kanarratti kan deemamaatti hin jiru. Du'a suukanneessaa moodeelisti qaranii addunyaatti wal qabatee jalqaba irratti ibsa poolisiin Finfinnee ganama kana baaseedha. Qaranii addunyaa jiraattuu gammoo guddaasee kan aanaa lammii kuraa aanaa sadaffaatitti Seenshaayin Haawus fuula duratti argamu keessa kan turte yoo ta'u sababa hin beekamneeni barandaa isii mana isii keessaan gara kushiinaatiin jedha akka ibsa poolisii kanaatitti karaa mana isii keessaan karaa kushiinaa keessaan barandaa ala akka gabbaasu ni jiraami barandaa kushiinaa isii keessaan gamoo fooqii shanaffaa irraa kuftee eega kuftee kaafamtee yaala fayyaadhaatiif gara hospitaala yaanatitti geeffamuudhaani akkasuma poolisiin ammoo akkuma odeeffannoo kan argateen garee qorannoodhaa ijaaruudhaan gara bakka balaan kun itti dhaqqabeetitti dhaquudhaani odeeffannoo teeknikaa barbaachisu ogeeyyoonni kenna odeeffannoo barbaachisaa walitti qabuudhaani reefii qananii qorannoo dabalataatii fi akka gartee gara hospitaala Minilikitti ergisiisee dubbata jechuudha poolisiin Finfinnee. Akkasuma du'a qananiitiin boodatti abbaa warraa isii aartistii Andu'aalam Gosaa kan mana keessa ture to'annoo jala oolchuudhaani bu'aa qorannoo ammoo akkuma xumurreen isin beeksifna amma jechuun odeeffannoo qorannoodhaatiif jechuun qorannoodhaaf abbaa manaa kan yeroo san mana keessa ture namni tokko taateen akkana kun du'a tasaa akkana kun gartee yeroo uumametti namni dafee nama san bira dhaqqabe yookiin ammoo nama san waliin jiru to'atamuun dirqama ka'a. Qorannoodhaaf maaltu taa'amee haala saniin odeeffannoo akkasii walitti qabuudhaaf jechuudha. Duuba abbaa manaa haala saniin to'annoo jala oolchineetii qorannoodhaa irratti geggeessaati jirra. Qorannoo kana ammoo akkuma qulqulleessineen uummataaf kan ibsinu ta'a. Adeemsa qorannoo kanaan malatti ammoo namoonni dhuunfaadha odeeffannoo sobaa adda addaa sooshaal miidiyaa kanarratti facaasanirraa akka if qusattanii qorannoo kana akkuma xumurreen uummataaf ammoo ibsa kan goonu ta'a. Hagasii odeeffannoo sobaa irraa of eeggadhaa kan jedhudha. Karaa biraatiin ammoo arrantan ammoo geggeessaa awwaalchesii irratti jechuudha. Andu'aalam abbaan manaa isii geggeessa kanarratti argameeti jira. Ganama kana ammoo to'annaa jala jira. Awwaalchesii geggeessa isii irratti illee hin argamu jedhameeti ture. Haa ta'uti arrantan ammoo awwaalcha isii irratti argamee jira jechuudha. Andu'aalam Gosaa suuraaleen awwaalchesii irratti yeroo inni mul'atu hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti qoodameeti jira jechuudha. Karaa biraatiin ammoo wantoota shakkii namatti uuman ammoo hedduudha ka sooshaal miidiyaa kanarratti illee kan naannawaatiin jiru jechuudha. Mee gara yaada namootaatii tosoo achi hin dabarre maatiin maal jedhu keessattuu asirratti ergaan abbaan dabarfatee ergaa gabaabduu takka jechuudha. Ergaa abbaan dabarfatee fi akkasuma obboleettiin obboleessi jechuudha. Sirna geggeessa awwaalchaa irratti argamuudhaan kan isaan dubbatan jechuudha. Ergaa abbaa isii kanaa fi kan obboleettii kana. Abbaan isaanis kunoo asitti nu bira jiru. Isaanis isaan dabarsuu barbaadan yoo jiraate carraan kennaaf. Infadda nama hedduu waan nama hin qabu bisila kabaju kabajama haqa miti yofiya akka haqa caalutti akkana adara ani barsiifadhe loon ergamere aduutu ana naa qabadha adaraan simbira kan wadhe tabiraan qabu nagaan galaamare. Obboleettiitti naaf ooltii ka jedhan obbolammaan haala amma maatiin keessa jira jedha. waan jennu hin qabnu waan takkallee dhimma isii rabbiin tokkicha na baasu malee nuti kanaa sanii jechuun dandeenyu obboleettii keenya dirreerra dhabne duute hin jennu amma waan takkallee waan qorannoon irra gahe eega irra gahe booda dubbachuu dandeenya malee ammaan kana gaddi nu dhagame gadda akkana jenneef keessaa baasuu hin dandeenyu gadda cibaatu nu dhagame. Obboleettiin hangafaa shamarree Qananii gama isheetiin akkana jechuun gadda ishee ibsiti. guyyaa takka barnattiin maal taatee jina guyyaa takka waan kan an ta'in jiru kanan jiru rabbummaan haqa isaa baasa. Godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu akka du'a haacee akka gartee awwaalamee hin hafnee ka jedhu hagana qofa dubbatee hagana nagayaan nagala jedhu deemechuudha abbaan jechuun maaliif waa'ee haacee fakkeenyaaf duuti haacee waan siyaasaan wal qabatu fakkeenyaaf rasaasaan jechuudha kan inni lubbuun isaa dabarte jechuudha. Akka haacee duuti mucooti yaa kan taane ka jedhu dubbate abbaan. Ka biraa immoo viidiyoo gartee TikTok irratti waa hillan isaanii waa hillaan Andu'aalamii fi akkasuma gartee kan Qananii addunyaa haasawaan kana hedduminaan miidiyaa kanarra naannawaati jira. Wanti tokko jira yeroo baay'ee wantoota tokko arginees isa wajjin yeroo dubbanne ani fuulduran dubbadha yeroon achi dhaqu Qananii wanta akkana kana dhadhaabbachuu yookiin irraa hafuu hin dandeessu akkan dubbanne jedhee inni warningi yeroo natti kennu qaba. Doorsisni tokko Andu'aalam irratti jira. Even an namoota doorsis akkana adeemsisaniyyuu beeka.
Isaan lamaan gidduu rakkoon tokko hin jiru, rakkoon an arge tokko hin jiru. Hamman beeku parsatti dhibbayyuu beeka jechuun dandeessa. Siyaasaan wal qabateeti moo jaalalaan wal qabatee? No, siyaasaan wal qabateeti jaalalaan wal hin qabatu. Moodele waan amma sirriitti nu ibsaa jirtu kanaati biyya keessa jirta nuti ishiidhaaf iyyuu sagalee ta'a kan biraa dhabuu hin barbaannu soo nuti kan jechaa jirru amma ishiin ofiif of darbite moo namatu darbee kan jedhu san hangam takkaati ofiif of darbite kan namni jechaa jiru kan itti amanta kan jedhudha malee ka waa'ee dhimma Andu'aalamii fi mootummaa jidduu jiru san silaanuuf keessa yeroo biraatii fi jechuun barbaada maaliif biyya keessa jirta. Wanti isheen amma kaastan xiqqoo ishiin beeka yaadaan na deeggaruu dandeessi makiinaan isaa jalaan miidhamee ture torbee darbe. Yeroo sana. Dhugaa kee lubbuu isaatu bahee tasa geenyee lubbuun isaa ka baraarame tubboo keessa seeneeti tubboo keessatti lubbuun isaa baraarame. Intala kanas boruu dhabuun barbaannu mee dubbii karaa mootummaa kana xiqqoo Oromoo osoo keessa waa laalle. Mootummaa miti luuk aangoo da'oo godhatanii namoota dhuunfaati hinaaffaadha. Ibn ani kana dura ol baaseetiin isumallee fuulduratti wanti akkanaa kun akka deemamu hin qabne dhaabsisuu akka danda'u jireenya keetiif gaariin ta'u tokko wanti inni wanta kan ol baasuu dideef iyyuu anaafillee ta'uu danda'a. Doorsisa adda addaa anaaf. Diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Haala kanaan diraamaa baay'eetu jira jechuudha. Diraamaa baay'eetu jira dhuunfaadhaan doorsisa naaf erganii even torban tokkoof hamma ani mana kiyyaa gadi ba'uu hin dandeenye tokko wanti kuniyyuu isitu isa deeggaree wanta kan isiit garat akkanaatiin warra bahe warra jedhamtu jira anarratti jechuudha. Dhiibbaa akkasii hundatu jira. Addaatu ture makiinaa isaa dhiheenya kana jalaa caccabsanii jechuun namni isii dubbate tanayyuu isiin tunis biyya keessa jirti lubbuu isiidhaatiifuu jechuun isiin fakkeenyaaf nageenya isiitiifuu isatuu dubbachuu hin qabdu jedhu waa hilli isiillee kan biraa cinaa dubbata jechuudha. Viidiyoo kanatti akkuma agartan kanatti isa kana akka nagarii yookiin ammoo akka gartee ragaa addaa wayii tokkootti jechaan jiru beeke. Akkuma jechuun akkuma odeeffannoo waan tokko akkanumatti fakkeenyaaf amma caaluma jenne TikTok irratti akka bariititti saahiboota isaanii jedhanii kanama ijoollee mancal jedhanii warri saahibaa waliin haasawanidha. Garuu akkanumatti mee normaali yoo laaltan maaltu keessaa isin mul'ata. Doorsa ture deemaa ture ana hedduu isaanitti dhiyaadhaa anaayyuu doorsa tunarra jira manaayyuu gadi ba'utti hin jiru. Karaa biraati jechuun mootummaa miti garuu ammoo warra gartee dhuunfaadhaan hinaaffaa wal qabatee yaalii adda addaa isarratti gartee godhaatiin jiru makiinaa isaa haga jala cabsuudhaatti ofi ammoo warra mootummaa keessa jiru dhuunfaadhaan irratti ijaaramanii yookiin akka gartee ergama mootummaa ta'e akka dhuunfaatitti godhaati jiranii kan jirudha. Akka viidiyoo kana keessa jechuun akkamatti amma caaluma jedhaate amma as keessa akkuma barbaadanitti hiikkadhaa jechuu kiyyaa beekikaa. Maalinni waa'een siyaasaa as keessa maaliin galfamee kan jedhu fakkeenyaaf isiin amma halkan sa'a sagalitti fooqirraa if darbite jedhama. Abbaan isiitis jechuudha. Dhiirri isii akka dhiiga gartee haa caaluu na jala lafatti hin banne kan jedhudha kan inni dhaammate. Maali isaa waa'ee siyaasaatiin wal qabatamoo maali isaa kan jedhu akkanatti nama akka nama tokkotti shakkii wayii nama keessa fidu fakkeenyaaf karaa gara isaatiin haa ta'u isiin silaayyuu gara fuula rabbii deemte waa'ee isii dubbachuu nama dhiba. Ka isaa kanoo akkami gara isaa kanaa waa'ee siyaasaa wayiitu jiramoo waan siyaasaa walii harkis wayiitu jiramoo waan biraattu jira Andu'aalamiin maaltu duuba jira waan kana duuba kan jedhu shakkii adda addaa keessa nama galcha jechuudha. Duuti qananii addunyaa du'a suukanneessaadha. Guyyaa dhaloota isii kabajachuudhaa fi torbaan kana keessa osoo qophii fotoo ka'uu Andu'aalam abbaa manaa isii kana waliin qaadhimaa isii kana waliin gartee osoo bashannanaatiin jirtu torbaan kana keessatti ammoo fooq irraa gartee kufteetiin duute jechuudhaan kan gabaafame jechuudha. Kana wal qabatee haala falmisiisaa wal shakkisiisaa namayyuu gartee akkaatuma itti fakkaateen haala karaa adda addaatiin yaada isaa ibsataati jira jechuudha. Kan gartee cubbuun sodaanne kan gartee waa'ee du'a kana keessallee seenee waan hin beekne lallaaqatullee hedduutu mul'ata jechuudha. Anammoo as keessatti tokko kan ajaa'ibsiise kan dubartoota tokko tokkooti hundaa miti. Dubartoonni tokko tokko akkaataan isaan itti waan kana keessatti qooda bahachaatiin jiran nama ajaa'ibsiisa. Dubartoonni hedduun yeroo yaada waa'ee du'a qananii addunyaa kanarra kennatan ta'ufiirra dhaabbatanii ta'ufii keessa dubbatu. Kunis sirrii miti jedheetii yaadaan. As keessatti dhugaan akka bahu qofaadha malee namni bultii keessatti yoo dhuguma akkuma jedhamu san hinaaffaan jiraateyyuu yoo fakkeenyaaf mucoon tun sababni gartee isiin fooqirraaf darbuun sun rakkoo hinaaffaa ta'eyyuu yoo hanqina biraa taate yoo dhiibbaan biraa taateyyuu dhugaan isii akka bahu jechuudha malee jechuun kana jedhee fi dubartoota hedduun argiyan ka gartee waan kana likki akka waan halkan sa yoo bira jiranii akka waan rakkoo kana gartee guutuu bira jiraniitti fakkeessanii akkasitti warroota oofan jechuudha. Ta'ufii keessa dubbatan isa hangaati jettu takka jechuudha. Fakkeenyaaf yoo rakkoon hinaaffaa abbaa manaa ofii shakkuu fuula dura kiyyallee an akkas na godhaa waan jiru haala akkasii sanirraa dhiibbaa as keessaan ofirraa loluu as keessaan ofirraa dallanuu as keessaan ofirraa dubbatu waan jedhu takka rakkoo akkasii san agarsiisuu isaa haga siyachiisu takka jechuudha. Haga ammaatti qaadhimummaadhaan kan isaan waliin jiraataatiin turan jechuudha. Andu'aalamii fi Qananiin yeroo gabaabaa keessatti akka gartee gaa'ila ijaarachuudhaaf deemanidha. Kanarra kan hafe
rakkoon akkanallee jira kan akkasiillee jira haala jedhu namayyuu akkaatuma agartee odeeffannoo jetteedhaan karaa saniin kan oofaa jirudha malee haga ammaatitti odeeffannoo qabatamaa gadi bahame hin jiru jechuudha. Ana Abduu Moobaala biraa hanga qophii biraatti walitti deebinutti nagaan laa tura.